Akkam jirtu hordoftoota Qeerroo Studio kuni G Abbaa Gadaati. Qeerroo Studio subscribe osoo hin godhin bira hin darbina. Har'a Qeerroo Studio maal qabatee dhufee waa'ee aartii irratti, waa'ee muuziqaa, waa'ee sirbaa, achi keessaa waa'ee rukuttaa. Mee sirba warra kibbaa kana, kibba Itoophiyaa kana dhaggeeffanna. مشتاقين يا لونجا مشتاقين راح عندنا طلع قبضة زيتي Muuziqaan kuni walaloo isaatii miti yookaan yeedaloo isaatii miti. Muuziqaan kun rukuttaa isaati. Aartii jechuun yookaan muuziqaa jechuun rukuttaa irratti yoo sirbame qofa muuziqaa jedhama. Biyya guddate keessatti akka seera muuziqaatittis. Gurbaan kun maqaan isaa Taarikuu Gangis jedhama. Dishta Ginaa jedhama. Muuziqaan isaa dhaggeeffachuu dandeessu. Riitimii irratti takka takkaan calqaba hanga dhumaati irratti riitimii irratti sirbe. Muuziqaa jechuun akkana yoo riitimii irratti sirbame. Mucaan kun osoo hanga nama biyya Itoophiyaa ta'u faranjii ta'ee faranjoota kana teechumarraa ol kaasannaa sirbu akkanatti riitimii irratti. Mee yaa dhaggeeffannu yeroo tokko. أنا فرمي عندنا دامي سجل ستة قلبي سجل ستة دار صابي Iyyee bakka jedhu sanirratti ishiidha riitimii irratti bareechee riitimii irratti hojjete. Wanti akkasii jechuun akkasii riitimii irratti jechuun nama dhiba waan ta'eef garuu ammoo inni perfect godheet riitimii irratti hojjete. Muuziqaan biyya Itoophiyaa baay'inni isaa keessattuu kan Oromoo baay'inni isaa riitimii irratti kan hojjetamu. Kuni rakkina warra weellistoota osoo hin taane rakkina warra muuziqaa san qindeessanii waliigalattuu rakkinoota artiistonni biyya Itoophiyaa qabanidha. Muuziqaa jechuun artiistota Oromoo keessattuu muuziqaa jechuun rukuttaadha. Biriijii muuziqaa sanii faayidaa hin qabu. Akka seera muuziqaatitti faayidaa hin qabu. Muuziqaa jechuun rukuttaa yookaan riitimii jennu kana mee yeroo tokko haa dhaggeeffannu. Wada lama taksi wacha sarbazi samsa somse godmi tafar soke Akkaataa muuziqaan kun itti qindaa'e ammoo bees gitaarii fuulduratti as fidanii akka riitimiitti fayyadaman isa meeshaa aadaa naannoo warra kibbaa kanas fidanii xinnootti makanii jiru. Saniin alatti muuziqaan riitimiidhaan qofa hojjete mucaan caacaata ittiin baay'isne, waca ittiin baay'isne, meeshaa muuziqaa ittiin baay'isne. Perfect. Muuziqaa jechuun akkanatti muuziqaa hojjechuun riitimii gubbaa irratti sirbuun. Artiistota Oromoo kuni isiniif fakkeenya ta'uu qaba. Muuziqaa kana dhaggeeffadhaa isiniif fakkeenya ta'uu qaba. Kanuma dhaamsa kana dabarsuuf ani har'a Qeerroo Studio subscribe godhaa. Osoo subscribe hin godhin bira akka dabarre.